አልናገርም። ይሄ ህይወት የእሷ ህይወት ነው። በእሷ ህይወት እኔ አልገባም። ምን ያለው እናንተን ያገናኘዋችሁ አሁንም ወደፊትም መቼ ጋር እዚህ ጋር እናንተ የራሳችሁ ህይወት ጀመራችሁ አይደል እንዴ? ጀምራል አይደል እንዴ? በቃ የጀመርከው ወይስ የለበጣ ነው ወይስ ትክክለኛ ነው? እስኪ ነገር ነው የጀመርነው። ከልጅቱ ጋር ረዥም ጊዜ ጋር ያሳለፍኳትን ልጅ እንደማላውቃት ሰው ውሻ አድርጌ አላውቅሽም ከዚህ ልላት አልችልም ያልኩሽ። ከእሷ ጋር ያለ ህይወትን አልጨረስክም ነበር? ጨርሻለሁ። አልጨረስክም። ከጨረስክ በኋላ ከእሷ ጋር ምን አገናኘ? እነሱ ናቸው ባለ እንዲ ቤት ስ ነገ ምን እንደሚፈጠር ደግሞ አላውቅም። ይፈጠራል ከዚህ በኋላ አላውቅም። ምንም አውቀው ነገር የለም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشما هركفوني افنيرا متينا الانجلين للمدة اي يا زمن بزي زمن من الدرجة الانجلين قراءة باي مولدي اما قا هوانا قا وانا الدنيا رجل سنين بستو chicken jedina ma mitsiniti lagami yodan desan like share subscribe gochutin nabra dabbada hawanega kanas fiddi abshira ma jechu barbade gammo amma mucaan kun ingada qalabati tiqaat fikranya gara bira qaba ingada kana yusini waraben tore jechu haati helumo dufte jirti وينايتي أنشين فتيتو ناين اللي قسمة دوبارتي هذا جولي لما ديسيتي دوبارتي قربرا وجد ربنا ما فاديسو والله جزء تبقى الموني بأتفاي جان قبلو ما فريت كنتين ربين سنيهاك إيشو ربين كبجاتين كما كنت أني بدي فتني بكان جسرتني مو هن كبجة كيسن سن دربين سني فاتاس سمالي جات وربا سدت ألتني فتونتين كان ألتني ببتشورة وقاربي فريت وكيوس سني كني إشيني أما نما إباتي جتشو أما ملونة تكو سني تاتي توكتيني ورب سني كأيشي جتشو ده مالي جتشو برباديني هاتي مو بي بوتا جرارة دفته ناني في بوبيه ولي ترار سوب جتشو ده هاتي نايس مو iddee jirturraa gara Finfinnee dhufte jechuudha. Gizee dhuftutti walitti araarsuu gizee dhufu jilbatti kufanii ijoollee isaatti haa deebiyyuu ati illee dhiifata mana godhii fi hiddilanyaa tokkanyaa gizee tokko fixaa tokkittii jedhanii kadhatanii gizee jedhanii intalli yoo isa bichaa waaman intalli waa kaameraa jirate waa ittimuu jirate rabbiin hanuma guyyaa guutuu isa eeguu jirateen beeku garanni mana isaatti gizeen dhufu. kattaltee dhufte garatti taasaan qabanii jechuudha. Isaa ifatama jedhu intalli fiiddee dhuftee mana galtee araarri hin jiru anamma rakkina kana keessa bahutti jettee amartii mormatti gizee dhaattu deebee amartii sana gizee mormatti dhaatu akka nama maraatee kanaa godhatee jechuudha. Isa duranii haadha manaa ijoollee isaa ifatama jechaa jiru namii teettaa ati naaf hin taatu na cokkonteettaa jedhee cakkaanyi kahii kana nu argeen beeku kan inni jedhee jechuudha. Haadha isaafillee kabaja laannee haadha mubeefillee kabaja hin kennine kadhatanii dadhabanii mormatti otuma haati manaa teessoo otoo haati isaa teessuu warri araarsama teessoo mormatti hiitee fi abilii jechuudha. Intalli suni haati ilma salphadhee jettee intala gizee gadi baasuuf jettus ittiin sixxan tokko keessan jedhe gooddeenyotasas akkanattiin salphadhee jettee gadditee baay'ee tokko haati mubees immoo gadditee kasiin dhiisanii jechuudha. Moo kanammoo darbitee moo amma gaa obboleettii intalli isheen kunis qalabatii keewwattee otuma torbeen gahin immoo jaalallee biraa qaba mucaan kun immoo dhufee jaalalleen gizee as baatuun heluuni qalbatiin lafirraan baasnee yaannechuma jirti. Egaa afaanumaani amma garanni calaleetti boora'utti eegaa jirti malee kun kanaan hin jiru ammatti qalbatti illee barkaan baasne. Kanaafuu
Amma mucaanii haadha dhuftee argee immoo dhufee haadhatti himatee jechuudha. Haati kana keessa nan gashuu anatu walitti si fide miti. Garuu immoo waan ati dhuftee jireenya ishee mucaa koo keessa lixxee akkanatti mittu akka dhugaa naa ta'uu barbaaduuf jireenya ishee balleessuu immoo ishee fuulduraaf haadha manaa kee godhachuuf kana baruu qabaa kan isheen jette gaafii gaafatte jechuudha. Jedheeni maaliif ree jedheeni ani hedduutiin jedhee intala dur beekuu har'as hin beeku jechuu hin danda'u jedhee kana bichaadhaan jedhee isheetiin jedhee jennaan haati immoo ati intalarraa fixatteetti gara intala koo dhufte moo akkamiin jettee gaafii gaafatte jechuudha. Fixadheera ani ichiitii waan tokko iyyuu hin qabu jedhee maa inni ree maaliif rakkinni kun dhufuurree kan isheen jettee gaafii gaafatte jechuudha. Sa'aatii kanatti wallaahi nama gaddisiisa. Maaliifi gizee tokko waanuma dubbatan iyyuu afaan ofiitti ulfaatan dhugaa rabbii sa'aatii kanatti jechuudha. Ani ammas duraanis keessa hin jiru ammas keessa hin jiru. Kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Haati egaa heeloon immoo waan dhufaa jiru hin beeku wanta ta'eef amanee wanta argu tokko wanta na kaadduuf ijaan dhufee argellee wanta na kaadduuf waan hin amanu tokko hin qabu kan isheen jettu jechuudha. Haati immoo kanarra maaltu dhufaree jette waan dhufuun beeku waan isheen jettu heeluun haati immoo kanarra maaltu dhufaa jette siniyaa galuudha akkasumatti jedhee yaada. Kanaafuu sa'aatiin amma jirru kanatti baay'ee nama gaddisiisa. Aloonni sa'aatii kana silaa haati kabajaa qabdi. Haati bakka kanaatti isheef hin malu. Haadhaaf hin malu bakka kabajaati ture. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Heeluun kanamaan otoo waliin galii mucaan bahee deemeera mana keessaa bahee jechuudha. Mana kutee deemeera waliis hin galle. Maaliif jireenya silumaa ariifachuun hin barbaachisu. Mucaa kana wajjin walitti dabalamuun ji'a 2 ji'a 3 hin geenye jechuudha. Wanti tokko duuba qoratanii ilaalanii waan duuba jiru ilaalaniitti galu malee akkanumaan si jaalladha yoo jedhee sobee afaan sagal haasa'ee dhugaa fakkaatu fiiguu qaba. Sa'aatii kana namni dagata jedhee yaadu gaarii hin beekamu ta'e. Kanaafuu heeluun immoo baay'ee tokko akka ilaalamte baay'ee tokko jechuudha. Otoo tikistii argitu otoo inni namaa wajjin haasa'u argitu deemtee jechuudha heeluuni. Kanaafuu deemee immoo gaafa isheen qalbatiitti kaa'u otoo itti himamu kun jireenyi keessi zallaquu jedhu gooddeenyaanii maaliif akkasitti jedhanii mucaa sanatti lola kaasanii mucaa sana mana keessaa baasanii jechuudha. Guyyaa 3 guyyaa 4 torbee kan ga'e mucaa suni jaalallee mucaa sanaa fidee otoo isaan waliin ta'anii manatti fidee jechuudha. Kanaafuu amma heeluun ani hin barbaadu jechaa jirti. Hin barbaadu jettee nama meeqatu si eeggata dhugaa rabbii dhiira akka kanaan booruuf abdii godhattee tooti argitu si kaadu kana otoo axaxxee wajjiniin otoo inni sireerra jiru argitu si kaadu kana boorummoo maal abdattaa jedhama. Maal inni booru otoo mizee jetoo barreessuu hin kaada. Dhaxxee saxxee sireerratti wal biratti argites hin kaada. Maal inni gaa kuni akkam jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa. Isa akkasii kana achuma otoo barriitti cuftee dhiistee yaa heelu baay'ee bareeda ture. Meeqa ansi barbaadu dhugaa rabbii itti dhiisin fiigiin faanarra. Cufee ammumaan qabiite toon fagaatiin duratti boodaddee keessa galtee miidhamtee kana caalu sammuu ta'urraa asuma otoo barriitti cuftee bareedaadha. Malkiin ilaaliin wayin immoo dhaaban ilaaliin ati waan baay'eetu jira. Kanaafiyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi indaalkeen immoo abdiin kunneen natti fakkaata. Indaalkeenis akka ta'e araaramtee akkati jireenya si wajjiniin zallaqu barbaada fakkaata. Abdiin kutu jedhee iddoo kubsatee ka'ee amma jidduu kana walii gadi fiigaa jira.
akka jedhu taanaan dhugaa haa taasisu. Nama si jaallatu wajjiniin fiigi. Nama si fakkaatu wajjiniin hin fiigin. Nama asiin ilkaan addeesse si biratti kolfee duubaan waa biraa sitti yaadu. Isa akkasii saayitiitiin harka keessaa fudhadhu. Har'a boru otoo hin jedhin dhugaadha. Si fayyada boruuf. Dhugaa rabbii. Nama asii jedhee afaan mi'eeffatee afaan kana damma godhee asii gurra si kutee afaan si kaa'u kana biraa saayitiitiin barriitti cuftee too biraa deemte bareeda ture. Wallaahi toositee qalabittiyyuu fuudhee jatti dibaanan. Maaltu sii dhufu kanarra? Meeqaan si wajjiniin fiigu? Sunumayyuu qaayidaan keenya dubartoonni kan bakka nuu qabu dhiisnee kan bakka nuu hin qabne wajjiniin fiignaa jechuudha. Amala dubartootaati kun dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu heliyyee isa bakka sii qabu wajjiniin fiigi. Hindaalkeen akka jedhutti egaa iyyifatamas walii goone irraa jechaa jira. Akkuma hindaalkee keetti deebiitii gammachuu kee waliin akkuma kanaan duratti ati sin jaallata inni illee si jaallata jechuudha. Gara hindaalkee keetti zoor jedhe tokko si gatee gara Ameerikaatti badeera. Hindaalkeen immoo bizeetatti addaan baatu jaalala keetiin dhukkubsatee akka nama maraatee ka'ee kun reefiyyuu deema gara ji'a meeqaa inni dhukkubsataa ture. Kanaaf isa bakka sii qabutti deebii walumaan yeroo kee gizee kee toon gubiin jireenya kee jiraadhu yaa habiibti. Isa na argi jedhu kana isa afaan damma fakkaatu kana wajjin yeroo guddee si argu otoo argitu si kaadu kana keessumaayyuu isa sobee dur dabarsineerra jedhee ka'ee booda keerra deebi'ee argamu kana wallaahi otoo si'atee ani baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi laazim. Amanaan jiru maa yoo dhamanan dhugaanii koon qallatti malee hin jettu dhugaa rabbii maalee yoo dhamananii isaaqee harkaan finjii qabde kana sireerratti jechuudha hin kaadaa jechuudha. Kana maalirraa abdattu boor han iji keessan argu kaadamtanii boorummoo kanarra maal eeggachuuni akkasiin otoo waliin galiinii addaan ba'anii jechuudha. Haatillee heluu kadhannaan hin didde otoo kana biratti argamu dhiiste natti tola. Maaliifi kuni jireenya ishee maraxatee akkumatti galteetti keessaa baatu qabdi malee sila han keessa galamuu waan akkasii keessa akka seeraatti otoo intala duraan qabanii kenniru ta'ee keessa galuu qabu malee innammaa kana keessa galuuyyuu hin beeku durallee hin gallee jette haati xuruu goote kana biratti otoo argamuu dhiiste bareedaadha. Kabajumaan naataadha ammayyee koo rabbi sin haa kabajuu. Kabajaan taa'asinii gaafa abbaan isaa murteeffatee bicha argamu malee boorummoo kanaan qaayidaan miidiyaa kun boorummoo akka mataa isin hin galgashine malee gubanne irra siyyuu kunoo haadholii gizee mataan gadi galgalu nu guban rabbi gooftaan jeesaa isaanii haa kaffalu. Viidiyoon kun kana fakkaatti wanta na eeggeeffatte.